sijala bade jira jechuudha baay'ee si yaada garuu haaluma yerootu namni jenne malee baay'ee si yaada waliin taphachuullee like share gochuullee baay'ee si naawwee jira yaa akkuma isin jedhee madaamii kiyya gara baay'ee jira jechuudha guyyaa kudhan akkas lakkoofsee laata baay'ee jira jechuudha amma isheen gubaa baate ishee dhagalaasee jira egaa haaluma tokko fi sijala bade jechuudha deebi'ee akka waliin subscribe share goonu abdiin qaba sinin jira qashtiiwwan ko baay'ee sin jaaladha sirsin badina sinin jira waliin dabalamuu barbaadamoo dabalamaa sinin jira anis like share ina sin bira dhaabbadha sin bira jira jechuudha haaluma tokko fan bade jechuudha hojii barbaadachuudhaaf waaqayyo na gargaaree hojiilee dafee galee yaa'u warra hayawaanotatu jira jechuudha manana galee xiqqoo isaan faana waliin taane jechuudha warra adii kana sinin jira qashtoota koo kanaaf hin baleen sin jala hin banne sinin jedha nan deebi'a baay'ee sin jaaladha kana lafa rafa jechuudha arga lama dhiisee fi sarratanya faana hojjechuu baay'ee rakkisaadha obboloota koo keessaa warra dura mana keessa jira dhuga ani amma biyya namaa deemetti jechuudha kanaan dura amma hojjedhetti qooma koon hojjechaa ture carra kana bichaadha jechuudha kana qaqqabe ani dhugaa ijoollee namu faana naan hojjedhu bakka ijoollee naaf hin taatu maal akka ta'e hin beeku kun immoo indaa'uun keenya miti jechuudha warra baalagee kana sinin jira addoon hojii xiqqoo ishii hojiin illee yaa'u hojiin illee waanuma nagituudha amala kan daamota biraatiin walii galuu hin dandeenye jechuudha takka jedhu bakka bineensa jechuudha amalli isaanii dhugaa waaqati jara faana alamoota faana toon taane sarratanya dhadhaatu amala hin qabne jechuudha yoo gooftaa koo na gargaaree deebi'ee tana sinii dhufa jechuudha sinis like share gochuudha waan haaraa wal biraan ga'uun hin dagannu sin jala hin badu sinin jedha dhiifama naa godha ani gaafa guyyaa 9 wanni keessan maarchi keessan irraa ba'e natti fakkaata waa YouTube kiyyarraa amma na deebi'a jedhee tanis ni jira kun akkasitti bareedu jechuudha asarra jechuudha lafa addaama kana walii galuu hin dandeenye lafa rafa jechuudha garuu afaan tokko dubbatu jechuudha waruma hadii kana taane afaan tokko dubbatu garuu waliin danda'an jechuudha amma isheen kaleessa dhufte isheen tokko namoota dhufte jechuudha amma waan isheen goote meeqoyoona afaan walii dubbatu dhugaa zeegaa waliiti anillee ishee jechuudha anillee isaanii walitti dhufeenyaan qabu walisi fakkaannu amantii kiyas tokko miti marki kiyas tokko miti jechuudha isheen fira lammii ishee jechuudha ka waliin faano jedhatanii fitte awwaal isheen goota qaxarteen beeku haadhanii boruumcha yoo akka baatu godhanii jechuudha inna ijoollee warra adii kanaaf faana ijoollee kun warra hojjetan of eeggannoo godhadha hadii warra hadiin kun jechuun fincaan araboota dhugu jechuudha tokkodha jechuudha bilginnaa isaanii adda jechuudha jara faana walii galu jechuudha dhugaa isin jala baay'ee baalageedha mashii mana kana jirtu bilginnaa ishee dhokataadha jechuudha shufeera laxalaxxe birri nyaatte ittiin sandwichi fi waan isheen godhatin jechuudha ganzaba kiyyaan bitadha itti ganama qursii kootu nyaanna wajjenne ani vitaaminii nyaadha qursii nyaadhatti isobdi namu camana mana barumsa geessitu shufeera bichisiifatti jechuudha nyaata makina keessatti inna hadha dabaree koo geessinaan jedhanii niitii bakka hojii geessuudha ba'e lakka shufeerish kanatu barsiise gixxin godhee anaanaa bita dhufsanitti fakkaate kofii jaraa sandwichi wanti inni bita dhufanii jiru guddiidha kun hin jedhee ani lakka obboleessa kiyyanii nyaadhu nyaadhee dhufe jedhee na baalageedha Filippinoonni of eeggadha wal faana hojjettan of eeggadha of eeggannoo guddaadha bilbilaan akkatti isin hojjettan akkatti maal isin haasoftan maal akka isin gootan isin hordofu jechuudha ijoollee sarraataa nyaannu jechuudha isin hordofanii sheer godhu jechuudha jaraaf kanaaf isaa fuulduratti gaafa uffata tokko uftan gaafa mi'a qulqulleessitan of eeggannoo godhan maaliif wal fiduu barbaadu zarii isaanii barbaadu mala akka isin hojjettan barbaadan malaamonni immoo isaan wal biratti fiduun barbaadan amma anaa fi ana gidduu galchite jechuudha isaan sanan lamaanii fi
Itoophiyaan tokko anaadha jechuudha. Anarratti maal godhu halkanii guyyaa tokko olii hojjetu jechuudha. Kaleessa dhugaa saniinis lama shirratti qabeenya digalgalchee bareetan ture. Of eeggannoo godhadhaan siniin jedha warra akkasii faana hojjettanii siniin jedha warri hojii galuudhaaf jettanii duraan dursaatii eenyu akka jiru manicha keessa adda baafadhaa otoo hojii hin galiin jechuudha. Kan amma yeela taaksii iddoo kana kan itti dhufee 1,200 jechuudha. Na gatii taaksii dandeessanii deemtanii duraan dursitanii gaafachuu iddoo deemtanii jettanii si deebisuu danda'u yookiin si deebisuu dhiisuu danda'u. Motoreetti hin bu'in dura gaafa hojii galtan gaafatadhaan sanii jira qashtoora kun argitanii. Pijama uffadhe jechuudha. Deemee rafuudhaaf madamni kiyya ashaa nyaanni jechuudha. Kaddaama ashaa disina wal lolanii dhufanii saayinii qunnadhee turre kaasan hojjete. Warri adii immoo madamni asitti quba jagaa waan ishii goote beeku mucaa fuutee baata ishii mucaa bichaa heddii barumna deebisi biiroo kootti jettanii jechuudha. Sanii bira kubbaa dhibbata ibbaa mucaa takkitti eeguu dhufte. Barbaadu jettee baay'eetti jechuudha. Ani illee shaafte akkasitti fuudhee gidi garagalabbaxeen baay'eetan jechuudha. Shaafte kana ishiin as teenyaa sararatanyaa baay'eetu rakkata jechuudha. Ishiis baasee nuti kootis baay'ee yaadaara. Siniin jedha deemee lafaa argitanii alaarjii keessa narratti mataa filatu dhugaa waaqaan illee mataa kee kan ofiitti walitti keessatti filadhee bee qurcummaa koo luuca sanarratti filatu jechuudha. Manni muluu mataa manni muluu jechuudha. Kana biraan immoo bilbilinaa isaanii dhugaas akka bilbilinaa jechuudha. Kan isa wal lollee turre dhugaan nyaata tokko jechuudha fuudhee dhosseen ture jechuudha. Na nyaadde jechuudha jala fuudhee dhosseenaa ture. Gaditti dhossee immoo na argite jechuudha. Waan isheetti natti beeku dhugaa bakka dhiiga na deebisisee jechuudha. Amma sa'aatii kana jechuudha bilbila sanarra jira asirra sinigaa dhugaa sinidha. Of eeggannoo godhaa jechuudha. Ijoollee kanaaf kana warra hojjettan of eeggannoo godhaa. Du'een ol hamma madda sanamma akkatti dhaabbadde akka taasoo karaa galanni waaqayyoo faata dhugaan siniin jedha. Namsi natti mi'aa namni tokkotti mana jiru jechuudha. Ammuma guyyaa isaa nyaadhee ture garuu isa nyaachuu barbaadeen dhaqee fuudhee nyaadhe jechuudha. Mana keessa immoo qoricha waan itti mana qulqulleessan qoricha waan itti uffata qulqulleessan bayyaanatiidhaan beeku jiran marzoota jechuudha. Waan isheetti naannatti beeku dhugaan siniin jedha dhiiga na tufsisee jechuudha. Yoo danda'ame niitiin gaafa guyyaa tokko ishii nan baasettee yoo ishiin baatu ta'e anatu bahaa jechuudha. Na of eeggannoo godhaa dhugaa waaqayyoof galanni haa ta'u. Baay'ee tokkicha dhugaa suudaa keessan ture. Yesuus Kiristoos galanni haa ta'u. Reefuutti namatti deebi'ee viidiyoo waraabuu dhufe dhugaa waaqa akka duraan waan nama mudatetti baay'ee haala ulfaataa keessan ture jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Of eeggannoo godhaa obboloota koo. Kina sarrafa jechuudha. Achi dhiisee fi asi dhiisee fi jechuudha. Asarrafa jechuudha. Higaa akkuma argitanii lafarrafa jechuudha. Amma lama ishii tokko ishiinarraa baatutti ulfaata jechuudha. Obboloottan koo siniin jedha kanuma isinii waraabuu dhufe. Ammas kadhata keessanii na bira dhaabbadhaa siniin jedha qashtoota koo hamma haalli naa mijatutti. Ani yoo deebi'ee sin jajjabeessa jechuudha. Laayik sheer gochuudhaan na bira koottaa natti dabalamaan siniin jedha waan haaraa waan irraa barattan baay'ee saniif jedha dhugaa. Innaa namni ijoolleen duraanii sararatanyaa faana waliin galuu akkasi dhadhanii haasa'anii na dhibee mi'a muluu kaleessa jechuudha. Nyaata too nuti nyaatee fuutee gatte jechuudha. Mana qulqulleessuu deemne akkasitti bullee jechuudha dhugaa. Ganama qursii nyaanne sababa kaddaamaatiif jechuudha kun muluuni. Ani illee akka isaanii wanni na harkan jiru mataa ishee bakka lama godhee taraan bahaa dhugaa. Baay'ee ulfaata jechuudha obboloottan koo turtii gaarii.